Boqonnaa 5 Aarsaa Milkaa'inaa Doktora ta'uuf gatii qo'annoo waggoota dheeraaf rakkisaa ta'e kaffaluu qabda. Hojii daldalaa irratti milkaa'uuf akkasumas tokkoon keenya hamma dandeettii gurgurtaa keenyaatiin akka milkoofnu yaadadhu. Maatii keenya yaada keenyaan gurguruu, manneen barnootaa keessatti barnoota gurguruu, ijoollee keenya faayidaa jireenya gaarii fi amanamaa jiraachuu irratti gurguruu, michoota keenyaa fi hojjettoota keenya barbaachisummaa namoota adda ta'uu irratti gurguruu, akkasumas ogummaa gurgurtaa qabaachuu mataa isaa. Jireenya keenya karaa daldalaatiin milkaa'uuf aarsaa kamiyyuu kaffaluuf fedhii qabaachuu qabna. Amma aarsaan sun maali? Tole, waan baay'eedha. Tokkoffaa, yaadaan akkasumas sammuudhaan ifaan ifatti waan yaadnu akka taanu, jireenya keenya to'achuu yoo barbaanne yaada keenya to'achuu akka qabnu hubachuudha. Akkuma facaaftan akkasuma hin haammattu kan jedhu guutummaatti hubachuudha. Lammaffaa, sammuu irraa hidhaa hunda kuttee akka Waaqayyo akka itti hojjettuuf uumetti hayyamuudha. Daangeffamni kee kan ati ofumaaf ofirra keessii fi carraan har'asiif jiru kan ati amantu caala guddaa ta'uu isaa hubachuudha. Dhiphina yaada keenyaa fi wallaalummaa keenya irraan ol kaa'adha. Sadaffaa, humna kee hunda fayyadamuun rakkoo mataa keetii irratti akka gaariitti akka yaaddu of dirqisiisi. Galma murtaa'aa fi ifa ta'e ofii keetiif kaa'adhu. Sammuu kee inni dinqisiisaan waa'ee galma kee roga hundaan akka yaadu gochuu, yaadni kee furmaata adda addaa hedduu ta'uu danda'an irratti bilisaan akka tilmaamu gochuu, kaayyoo kee galmaan ga'uu keessatti haalli cimaan si injifatu akka jiru amanuu diduu, yeroo adeemsi kee ifa ta'etti hatattamaa fi tarkaanfii murteessaa ta'e fudhachuu, akkasumas akkuma Raashel Koonweel jedhee ture, yeroo hundaa akka maasii diyaamandii mataa keetii gidduu dhaabattee jirtu of yaadachiisi. Akkasumas arfaffaa, yoo xiqqaate galii argattu hunda keessaa 10% qusadhu. Akkasumas yoo qabxiilee arfan kana yaada keessa galchuun gatii kaffaluuf fedhii qabaatte, hojiin amma hojjettu maal iyyuu yoo ta'e carraa guddaa akka qabdu yaadachuu qabda. 1. Waan yaaddu akka taatu. 2. Jecha yaada yookaan imagination jedhu yaadadhu. Sammuun kees dammaquu haa jalqabu. Guyyaa guyyaan galma kee irratti jabinaan xiyyeeffadhu. 4. Waan argattu keessaa 10% qusadhu. Dhuma irratti tarkaanfii fudhadhu. Yaadonni yoo hojiirra oolchine malee gatii hin qaban. Amma qormaata guyyaa 30 akka fudhattu barbaadan siif ibsuu yaala. Yaada kee keessa galchuu kan qabdu, qormaata kana fudhachuudhaan wanti dhabdu tokko illee akka hin jirree fi wanti argachuu barbaaddu hundi as keessa jiraachuu isaati. Nama hundumaa irratti wanti jedhamu lamatu jira. Tokkoon keenya waan barbaannu wayii qabna. Akkasumas tokkoon keenya wanti sodaannu wayii nu jira. Waan hundumaa caala maal akka barbaaddu waraqaa irratti akka barreessituun barbaada. Maallaqa danuu ta'uu danda'a. Tarii galii dachaa 2 guddisuu yookaan maallaqa murtaa'e argachuu barbaadda ta'a. Mana bareedaa qabaachuu ta'uu danda'a. Hojii kee irratti milkaa'uu ta'uu danda'a. Jireenya keessatti sadarkaa addaa ta'uu danda'a. Maatii caalatti wal jaallatuu fi walii galuu horachuu ta'uu danda'a. Warra gaafataniif deebiin irraa hafaan kan isaaniiti. Tokkoon keenya waan wayii ni barbaanna. Waraqaa yookaan kaardii kee irratti addatti maal akka barbaaddu barreessi. Wantichi galma tokkoo fi galma ifa ta'e ta'uu isaa mirkaneeffadhu. Nama birootti agarsiisuu hin barbaachisu. Garuu guyyaatti si'a hedduu akka ilaaltuuf of biraa qabaadhu. Ganama yeroo kaatu karaa gammachuu, boqonnaa gaarii ta'een itti yaadi. Yeruma sanatti waan irratti hojjettu akka qabdu, waan siree irraa si kaasu akka qabdu, waan jiraattuuf tokko akka qabdu of yaadachiisi. Guyyaa yeroo carraa argattu hundaa fi halkan ciisuu keetiin dura ilaali. Akkasumas yeroo ilaaltu waan yaaddu ta'uu akka qabdu yaadadhu. Galma kee waan yaadaa jirtuuf yeroo dhihootti kan kee akka ta'u mirkaneeffadhu. Dhugaa dubbachuuf yeroo barreessitee itti yaadduu jalqabdu irraa eegalee dhuguma kan keeti. Hojii guyyaa kee yeroo hojjettu badhaadhina irraa hafaa naannoo kee jiru hunda ilaali. Atis badhaadhina kana qabaachuuf akkuma uumama lubbuu qabu kamiyyuu mirga qabda.
waan gaafattuuf deebiin kan keeti. Amma gara kutaa isa rakkisaa ta'eetti dhufna. Rakkisaadha. Sababni isaas wanti tarii amala haaraa ta'e uumamu jechuudha. Amma gara kutaa isa rakkisaa ta'eetti dhufna. Rakkisaadha. Sababni isaas wanti tarii amala haaraa ta'e uumamu jechuudha. Amalli haaraanis salphaatti hin uumamu. Erga uumamee booda garuu umurii kee guutuu si hordofa. Maal akka sodaattuu fi maaltu akka si sodaachisu yaaduu dhiisi. Yeroo hundumaa yeroo yaadni sodaachisaa yookaan hamaan tokko gara miira kee dhufu fakkii sammuu galma kee isa gaarii fi gatii qabuun bakka buusi. Yeroo abdii kutachuun sitti dhagahamus ni dhufa. Ilmi namaa waan gaarii caala waan hamaa yaaduun salphaadha. Kanaafidha dhibbantaan 5 qofti kan milkaa'uufis. Garee warra milkaa'ee sana keessatti of arguuf amma jalqabuu qabda. Guyyoota 30 sammuu kee to'achuu qabda. Waan ati yaaduu barbaaddu qofa akka yaadu hayyamiif. Wanta ati gochuu qabdu eessa akka deemtu beekuu qofa. Qormaata guyyoota 30 kanaaf guyyaa hundaa waan gochuu qabdu caala hojjedhu. Ilaalcha gammachuu fi gaarii qabaachuu bira darbee kana duraa caala of kenni. Bu'aan jireenya kee keessatti argattu waan ati kennitu waliin kallattiin wal madaaluu akka qabu beekii raawwadhu. Qormaata guyyoota 30 kanaaf guyyaa hundaa waan gochuu qabdu caalaa hojjedhu. Ilaalcha gammachuu fi gaarii qabaachuu bira darbee kana duraa caala of kenni. Bu'aan jireenya kee keessatti argattu waan ati kennitu waliin kallattiin wal madaaluu akka qabu beekii kana raawwadhu. Yeroo galma itti hojjechuu qabdu murteessitetti battalamoo sanatti nama milkaa'aa taata. Yeroo sanatti namoota garamitti akka deeman beekan baay'inaan hin argamnee fi milkaa'oo ta'an of keessatti argita. Namoota 500 keessaa 5 duraa keessatti of argatta. Akkamitti galma kee galmaan ga'uuf akka deemtu garmalee hin yaadda'in. Sana guutummaatti humna of caaluuf dhiisi. Wanti ati gochuu qabdu eessa akka deemtu beekuu qofa. Deebiin isaa fedhii ofii fi yeroo sirrii ta'etti siif dhufa. Jechoota lallabaa gaara irratti taasifame yaadadhu. Akka gaariittis yaadadhu. Ji'a qormaata kee kana keessatti yeroo hundaa fuuldura keetii qabaadhu. Kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa hin argattu. Rurrukutaa isiniif hin banama. Namni kadhatu hundinuu ni argata. Namni barbaadus ni arga. Kan rukutuuf immoo hin banama. Akkuma kanaa ajaa'ibaa fi salphaadha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee salphaa waan ta'eef addunyaa keenya walxaxaa fakkaatu keessatti namni ga'eessi tokko inni yookaan isheen wanta isheef barbaachisu kaayyoo fi amantii qofa akka ta'e hubachuun rakkisaadha. Guyyoota 30 waan dandeessu hunda godhi. Hojiin kee maal iyyuu yoo ta'e guyyoota 30 akka kanaan duraa hojjettee hin beeknetti hojjedhu. Akkasumas yoo guyyaa guyyaan galma kee fuuldura keetti yoo qabaatte jireenya haaraa argatte kana ni ajaa'ibsiifatta, ni dinqisiifatta. Gulaaltuu fi barreessituu cimtuu kan taate Dooreezaa Bireend ofuma isheetiin kan argatte yoo ta'u, kitaaba ishee gaarii Wake Up and Live jedhamu keessatti waa'ee kanaa dubbattee turte. Falaasamni ishee guutuun akka waan kufaatiin hin danda'amnetti hojjedhu kan jedhuun goolabama. Qormaata mataa ishee kan goote garaa qulqulluu fi amantiidhaan jireenya ishee guutuun gara milkaa'ina guddaatti jijjiirame. Amma qormaata kee guyyoota 30 guutuuf raawwadhu. Sammuun kee hanga qormaata kee faana walitti hidhamuudhaaf murtoo godhutti hin jalqabin. Argitee cichoomina qabaachuudhaan amantii kee agarsiisaa jirta. Itti cichuun jecha biraa amantii agarsiisudha. Osoo amantii hin qabdu ta'ee gonkumaa hin cimtu ture. Guyyoota 30 jalqabaa keessatti yoo kufte kana jechuun koo akka tasaa yaada gadheetiin yoo liqeeffamte ammas bakka sana irraa deebitee jalqabdee guyyoota 30 dabalataa deemuu qabda. Suuta suutaan amala kee haaraan namoota ajaa'iboo baay'ee xiqqeenya qabanii kan wanti hin danda'amne hin jiru
warra jedhan keessaa tokko taatee of argita. Kaardii immoo hin dagatinaa. Akkaataa jireenya haaraa kanaa yeroo jalqabdu inni baay'ee barbaachisaadha. Kaardii kana irratti gama tokkoon galma kee barreessi. Waanuma fedhe haa ta'u. Gama biraatiin immoo jecha ati waanuma yaaddu taata jedhu barreessi. Yeroo boqonnaa keetti, yeroo qormaata keetti kitaaba si gargaaru dubbisi. Kitaabota kaka'umsa qaban kan akka Doreza Brand Wake Up and Live yoo koppii isaa argachuu dandeesse. The Magic of Believing kan jedhu Claude Brostolin kan barreeffame. Macaafa qulqulluu yookaan Baayibilii Think and Grow Rich yaadii duroomi Napoleon Hill kan barreeffamee fi kitaabota biroo qajeelfamaa fi kaka'umsa qaban kamiyyuu dubbisi. Wanti guddaan kaka'umsa malee raawwatame hin jiru. Guyyoota 30 jalqabaa murteessoo ta'an kana keessatti kaka'umsi mataa keetii sadarkaa olaanaa irra akka turu ilaali. Hunda caalaa hin yaadda'in. Yaaddoon sodaa fida. Sodaan immoo naafa. Yeroo qormaata keetii wanti si yaaddessuu danda'u waan hunda ofumaa keetii hojjechuuf yaaluu qofa. Wanta ati gochuu qabdu galma kee of duratti qabaachuu qofa akka ta'e beeki. Wanti biraa hundi ofiisaa of eeggata. Akkasumas tasgabbii fi gammachuu qabaachuu kee yaadadhu. Wantoonni xixiqqoo akka si aarsanii fi daandii irraa akka si hin buusne hin eeyyamin. Sodaan yeroo waan tokko galmaan ga'uuf jettu irraa akka si hin gufachiifne hin eeyyamin. Earl Nightingale. Boqonnaa 6 har'a jalqabi. Amma qormaata kana fudhachuun rakkisaa waan ta'eef namoonni tokko maaliifan of dhiphisaa jechuu danda'u. Tole filannoo biraa ilaali. Namni kufaatii ta'uu barbaadu hin jiru. Namni kamuu dhuguma nama giddu galeessa ta'uu barbaadu hin jiru. Namni jireenyi isaa yeroo hundaa yaaddoo, sodaa fi mufannaadhaan guutamee akka ta'u barbaadu hin jiru. Kanaaf isa facaafte haamuun akka si irra jiru yaadadhu. Yaada gadhee yoo facaafte jireenyi kee wantoota gadheedhaan guutama. Yaada gaarii yoo facaafte jireenyi kee gammachuu, milkaa'aa fi gaarii ta'a. Suuta suutaan waan kitaaba kana keessatti dubbiste dagachuu malta. Yeroo baay'ee dubbisi. Amala haaraa kana uumuuf maal gochuu akka qabdu of yaadachiisuu kee itti fufi. Maatii kee yeroo hundaa yeroon walitti qabuun waan asitti barreeffame irra deddeebi'ii ilaali. Namoonni baay'een seera kana osoo hin hubatiin maallaqa argachuu akka barbaadan sitti himu. Namoonni maallaqa oomishan kanneen maallaqa maxxansan qofa. Kanneen hafne immoo maallaqa argachuu qabna. Warri waa malee waa tokko barbaaduu itti fufan yookaan bilisaan yaabbachuun jireenya keessatti akka kufan kan godhu kana. Karaan maallaqa itti argatan tajaajila kennuudhaan yookaan oomisha barbaachisaa fi faayidaa qabu namootaaf dhiyeessuudhaan qofa. Yeroo keenya yookaan oomisha keenya yookaan tajaajila keenya maallaqa nama biraatiin jijjiirra. Kanaafuu seerri jiru bu'aan maallaqa keenyaa tajaajila keenyaan kallattiin wal madaaluu ta'a. Amma milkaa'inni bu'aa maallaqa argachuu miti. Maallaqa argachuutu bu'aa milkaa'inaati malee milkaa'innis tajaajila keenyaan kallattiin wal madaala. Namoonni baay'een seera kana garagalchanii ilaalu. Maallaqa guddaa yoo argatamne qofa akka milkaa'inaatti amanu. Dhugaan jiru garuu erga milkooftee booda maallaqa argachuu dandeessa. Akka seenaa namicha iddoo ibidda fuuldura taa'ee ho'a naaf kenni sana booda muka sitti dabalaa kan jedhuuti. Dhiiraa fi dubartii meeqa beekta yookaan ni jiru jettee yaadda har'as kanneen jireenyaaf ilaalcha wal fakkaatu qaban miliyoonaan lakkaa'amuu danda'u. Ho'a eeguu keenya dura bophaa keessa galchuu qabna. Akkasumas maallaqa eeguu keenya dursinee tajaajilaa ta'uu qabna. Waa'ee maallaqaaf of hin yaaddessin. Tajaajila ta'i. Ijaari, hojjedhu, abjoodhu, uumi. Kana godhi sana booda badhaadhina daangaa hin qabne argita. Beektee badhaadhinni seera wal jijjiiruu irratti hundaa'a. Namni badhaadhinaaf gumaachuu kamiyyuu dabaree isaatiin ofii isaa badhaadhuu qaba. Yeroo tokko deebiin isaa warra ati tajaajiltu irraa hin dhufu. Garuu bakka ta'ee tokko irraa siif dhufuu qaba. Sababni isaas sun seera waan ta'eef.
Gochaa hundaaf deebii walqixaa fi faallaa ta'etu jira. Guyyaa guyyaan yeroo qormaataa guyyoota 30 keessa darbitu milkaa'inni kee yeroo hundaa qulqullinaa fi baay'ina tajaajilaa ati kennituun wal madaalamuu ta'uu isaa yaadadhu. Maallaqnis tajaajila kana madaaluuf ulaagaa ta'uu isaa yaadadhu. Gochaa hundaaf deebii walqixaa fi faallaa ta'etu jira. Guyyaa guyyaan qormaata guyyoota 30 keessa yeroo darbitu milkaa'inni kee yeroo hundaa qulqullinaa fi baay'ina tajaajila ati kennituun kan wal madaalu ta'uu isaa yaadadhu. Maallaqnis tajaajila kana madaaluuf ulaagaa ta'uu isaa yaadadhu. Namni kamiyyuu yoo nama biraa badhoomse malee ofii duroomuu hin danda'u. Seera kanaan ala kan ta'an hin jiran. Ameerikaa keessatti daandii kamiinuu konkolaataa oofuun konkolaataa keessan irraa tajaajila namootaa daandii sanarraa jiraatan kennamaa jiru tilmaamuun ni danda'ama. Kana dura madaallii kana yaaddee beektaa? Waan nama hawwatudha. Gaariin isaanii akkuma tajaajiltootaa lubootaa fi namoonni of kennanii hojjetan biroo bu'aa isaanii naannoo hafuuraa keessatti safaru. Ammas garuu deebiin isaanii tajaajila isaanii wajjin walqixa. Seerri kun erga guutummaatti hubatamee booda namni yaadu kamiyyuu badhaadhina ofii isaa himuu danda'a. Yoo kana caala barbaadde warra isaaf kaffalaniif caalatti tajaajila kennuu qaba. Yoo xiqqaa barbaadde tajaajila kana hir'isuu qofa. Kun gatii waan barbaaddeef kaffaluu qabdudha. Namoota gowwoomsuun of duroomsuu akka dandeessu yoo amante of gowwoomsuu qofaan xumuruu dandeessa. Yeroo fudhachuu danda'a, garuu akkuma hafuura baafattuu wanti kennite siif deebi'a. Kana ofirraa ittisuu danda'a jettee dogoggora gonkumaa hin hojjetiin hin danda'amu. Manneen sirreessaa fi daandiin namoota akkasii kanneen seera ofii isaanii baafachuuf yaalaniin guutee jira. Yeroo muraasaaf seera dhala namaa cabsuu dandeenya, garuu seera kana kan caalu kan cabsuu hin dandeenyetu jira. Yeroo tokko haakimni fayyaa adda ta'e tokko tarkaanfiiwwan 6 kan milkaa'ina dhugoomsuuf si gargaaran lafa kaa'eera. 1ffaa galma murtaa'aa ofiif kaa'i. 2ffaa ofii keetii gad of buusuu dhiisi. 3ffaa maaliif milkaa'uu akka hin dandeenye hunda yaaduu dhiisi. Maaliif milkaa'uu akka dandeessu hunda yaadi. 4ffaa ilaalcha kee yeroo ijoollummaa keetii hordofi. Akkasumas yaada milkaa'uu hin dandeessu jedhu jalqaba eessaa akka argatte baruuf yaali yoo akkasitti yaadaa turte. 5ffaa nama ta'uu barbaaddu suura isaa barreessuudhaan ilaalcha ofiif qabdu jijjiiri. 6ffaa ga'ee nama milkaa'aa ta'uuf murteessite sanaa hojjedhu. Qormaata kee guyyaa 30 fudhadhu. Achiis irra deebi'i. Ammas irra deebi'i. Yeroo hundumaa hamma akkamitti karaa biraa jiraachaa akka turte yaaddutti caalaatti qaama kee siif ta'a. Karaa haaraa kanaan jiraadhu. Balballi badhaadhinaa amma akka ololaatti siif yaa'utti fi gonkumaa abjoottee hin beeknetti caalatti siif dhangala'utti. Maallaqaa? Eeyyee maallaqa baay'ee isaa. Garuu wanti caalaatti barbaachisaa ta'e nagaa ni argatta. Warri lakkoofsaan muraasaa kan jireenya tasgabbaa'aa gammachuu milkaa'aa jiraatan keessaa isa tokko taata. Qormaata guyyoota 30 fudhadhu. Har'a irraa eegali. Waan dhabdu hin qabdu, garuu guutummaa jireenyaa kan injifattu qabaatta. Ellen Nightingale. Tarkaanfii 1ffaa amma erga icciitii hundumaa caala ajaa'iba ta'e erga dubbistee booda akkamitti fooyyessuu akka dandeessu adda baafadhu. Shaakala 5 kan jireenya kee keessatti hojiirra oolchuu dandeessu kan yeroo ammaa hojjechaa hin jirre ammuma irraa eegalii barreessi. Xiqqaas ta'ee guddaa akkamitti ofii keetii fi galma keetiif kana caalaa hojjechuu dandeessaa? Tarkaanfii 2ffaa galma addaa tokko barreessi. Daqiiqaa muraasa fudhadhuutii
galma tokko isa milkeessuu barbaaddu murteessi. Galma tokko ifatti bal'inaan kan ibsamee fi ifa ta'uu isaa mirkaneessi. Galma kana waraqaa xiqqoo irratti barreessi. Guyyoota 30 itti aananiif immoo guyyaatti si'a hedduu ilaali, of biraa qabaadhu. Jecha Earl Nightingale mataa isaatiin ganama yeroo kaatu karaa gammachuu, boqonnaa gaarii ta'een itti yaadi. Battaluma sanatti waan hojjettu, waan ciisa irraa si kaasu, wanta jiraachaa fi jirtu sana yaadi. Tarkaanfii 3ffaa sodaa keetiin ol jiraadhu. Akkuma Earl Nightingale ofiisaa jedhe, maaltu akkas sodaachisu yaaduu dhiisi. Yeroo hundumaa yaadni sodaachisaa yookaan gadhee sammuu keetti dhufu fakkii galma keetii isa sammuu kee keessatti uumtee fi gatii qabuun bakka buusi. Sodaan waamicha jireenyaa irraa gad nama jeequu malee homaa miti. Kan filattaa sodaa duubatti si deebisu sanaaf harka kennuu yookaan ija jabinaan jireenya siif malutti tarkaanfachuu. Tarkaanfii 4ffaa tajaajilaa ta'i. Mammaaksi durii fudhachuurra kennuu wayya jedhu dhugumatti dhugaa gatii guddaa of keessaa qabudha. Earl Nightingale akkas jedheera, milkaa'inni kee yeroo hundaa qulqullinaa fi baay'ina tajaajilaa ati kennituun kan wal madaalamu ta'a. Deebisnee fudhachuu keenya dura tajaajila kennuu qabna. Guyyoota 30 itti aananiif yeroo keetiin, humnaa fi miira keetiin namoota naannoo kee jiran tajaajiluu irratti xiyyeeffadhu. Tola ooltummaan kun dandeettii guddina mataa keetii hangam akka anniisaa ta'uuf ni ajaa'ibsiifatta. Hanga qophooftutti hin jalqabiin, garuu sodaan si hin dhoowwiin. Yeroon jalqabuuf har'a caalaa mijataa ta'e yoomiyyuu hin jiraatu. Kanaafuu maal eegdaa? Humna icciitii ajaa'ibaa jireenya mataa keetii keessatti argadhu. Tarkaanfii 5ffaa irra deebi'i. Kaayyoon tokko erga galma ga'ee booda yaadni biraa uumamuu qaba. Qormaata guyyaa 30 kana fudhadhu. Achiis irra deebi'i. Yeroo hundumaa hamma akkamitti karaa biraa jiraachaa akka turte gaaffii sitti ta'utti jireenya kee caalaatti ajaa'ibsiisaa sitti ta'a. Nightingale akkas jedhee gorse, karaa haaraa kanaan jiraadhu. Balballi lolaa baay'inaan baname badhaadhina ati abjootte caalaa sitti dhangalaasa. Maallaqa, eeyyee maallaqa baay'ee isaa, garuu wanti caalaatti barbaachisaa ta'e nagaa ni argatta. Kun Earl Nightingale'dha. Galatoomaa. Chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii ta'uu hin irraanfatinaa. Ergaaleen barbaachisoon sin jijjiiruu danda'an ammas sin bira akka ga'aniif like, share fi subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa akka taatan kabajaan isin gaafadha. Waan nu faana taataniif galatoomaa ulfaadha.